Atileetota alaabaa Itoophiyaa waltajjiiwwan addunyaa gurguddaa irratti ol kaasan keessaa hedduun isaanii dachee Oromiyaa keessa akka burqan hin beekama. Guyyaa irraa atileetota kanneen keessaa nama tokko wajjin olmaa koo godhachuuf addana dirree isaan irratti shaakalan irratti argamuudhaaf ganama bariidhaan ka'anis addana dhufeetan jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa isin gaafachuu hin daganne. Olmaan koo guyyaa har'a atileet Maareemaa Mohaammed Hassanii wajjinidha. Atileet Maareemaan egaa kanneen fiigicha dheeraa maaraatoonii fiiguudhaan qaxxaamura biyyaa fiiguudhaan beekaman keessaa ishee tokkodha. Eessa jirti? Maalirra jirti? Olmaan ishee maal fakkaata? Isa jedhu isinitti agarsiisuuf iddoo kanatti argamneerra. Olmaan keenya guyyaa har'aa atileet Maareemaa wajjinidha. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaan amma isheen akkuma argitan dugda duuba kooti shaakalarra jirti. Booddee deebinee ishee wajjin wal agarra. Olmaa ishee isinitti agarsiifna. Sagantaan olmaa koo eegalee jira. Nu faana tura. Akkam ture maal fiigichi shaakalli? Shaakalli gaariidha. Yeroo hundaa addana dhuftee akkuma shaakaltamoo bakka biraallee hin deemte? Bakka biraa bakka adda addaa deema. Fakkeenyaaf eessa fa'aa? Sandaafaa, Suluustaa, Sabbata, Qaallitti. Garuu dirree gaafa ta'u addana dhufte jechuudha gaafa? Guyyaa gaafa saffisa hojjechuu barbaadu gaafa saffisuu. Saffisa gaafa hojjechuu barbaadu? Gaafa saffisa hojjechuu barbaadu. Sa'aatiif garuu achi hojjetama? Eeyyan yeroo dheeraa hojjechuudhaaf sa'a lama walakkaa yommuu hojjetu Qaallitti Sandaafaa deema. Egaa bakka kana immoo maal yaaddee jirtame? Maaliif nu fidde? Maal ilaaluu dhufte har'as? Bakka kana warshaa bunaan jedhama. Inni warshaa bunaatiin fudhadhee inni sun kaaree 4,000 fi meetira 40 akkasii. Bal'inni isaa? Bal'inni isaa. Kanaaf kuni kaaree 1,200 ka'a bakka maashiniin buna daaku bakka galu
inni guddaan kaaree 1,200 irra kafooteengi bayeeru inni kun ammoo isa bunni itti seenu magaazina jedhama. Bakka kana jechuun warshaa bunaa ta'ee warshaa bunaati. Magaazinni hin jiraata. Eeyya. Akkuma kana maashinni buka bunicha bakkeetti erguuf jechuudha qophaa'ee dhumaansaa. Qophaa'ee akaawamee daakamee ashagamee gara biyya alaatti ergama jechuudha ekspoortii ta'a. Gara biizinasa kanaatti galaa jirta jechuudha. Akkasitti yaadan. Egaa atileetonni hojii baay'ee hojjetu. Biyya keessatti kun immoo gara fuulduraatti carraa hojii nama meeqaaf baname? Nama baay'ee. Waanti nama 30. Nama 30 dhaabbataadhumatti. Dhaabbatamatti. Kan kana wajjin ta'e nama 30 olii. Eeyya. Isa malee ammayyuu immoo namoonni si waliin hojjetan jiru qe'ee kana eegan jiru hojjetan jiru. Eeyya. Ammas namoonni tokko tokkoon kan hojjetaa jiru. Kanatti wajjin hojjetaa jirti. Eeyya. Okay. Amma kana booddee yoo gara eessaa deemtu? Kana booddee. Gaa'in boqochuu qabda natti fakkaata. Eeyya. Amma ganama erga kaatee shaakaltee sana booddee gara kana dhufne sa'aatii nu deemaa jira. Gara manaa deema. Eeyya. Guutuun Marimaa Mahammad jedhama. Godina Arsii aanaa Kofaleetti dhaladhe. Atileetiksii warroota na fuuldura atileetiksii jalqabanii hojjetan jiru. Isaan keessaa ispoortii irratti Daraartuu Laalee Yegguusin fiiddu jaaladhee jalqabe. Yegguusan kutaa 9 baradha. Yeroo san shaakala jalqabeetuma baay'ee shaakala irra hin turre shaakala irras baay'ee hin turre naannoo baatii 8 hojjedhe achi booda godina bakka bu'ee dhufee asitti dorgommii 2 mo'adhe Itoophiyaa shaampoonaa mana amala sirreessaan seena. Beekaa dorgommii biyya alaatii fi biyya keessa illee geggeessaan ture. Ka biyya keessaa jalqaba madaaliyaa 5 warqii 5 argadhe. Yoo san warqii 5 argadheen baatii waggaa tokko keessatti maaraga naa kennan. Waggaa tokko keessa warqii 5 galmeessisiise mana amala sirreessaatiif dorgommii biyya keessaa. Dorgommii biyya alaa ka gareedhaan mo'adhe jira biyya bakka bu'ee gareedhaan mo'anne dhuunfaa kiyyaan tokko 8 bahe tokko 10 bahe cross country isa keessa gareedhaan Itoophiyaa tokkoffaa baane wataatochi alam shaampoonaa fi kan gaheessotaa jechuudha kiiloomeetira 8 akkasumas cross country Buntaamburaa fi Poolaand. Maaraqni naa kenname ajajaa 100. Anillee baay'ee achi keessan ture erga isa naa kennaniin booda gara biraatti jijjiiradheen ture naannoo biyya gadhiisee ture baariin. Kochi Haaji Adiloo jedhama. Yeroo dheeraa isuma bira hanga ammaatti urgaa fiigicha jalqabeerra isuma bira. Amalli isaan qabaashuwaan hojii isaan gara fiigichaatti wanta tokko hojii keettee qabatteette isarratti wantoota atileetiksii wal qabatu ijoollee fuuldura isaanii jira irraa barachuu qabanii fiigicha akkamii akka fiigamu fiigicha sirriitti cimtee ba'uu fi wantoota gochuu qabdu hubachuu qabda. Fiigichi maal akka barbaachisu boqonnaa akkam barbaachisaa bakka wantoota fiigicha of eeggannoo godhamuu qabu warroota fuuldura keenya jira irraa barachuu qaban jechuudha. Kun Poolaand booltar Ameerikaa kiiloomeetira 10 isa tokkoffaa baay'ee kan ammoo gareedhaan Poolaand cross country
biyya bakka bu'eetiini kunini Laanzoo International Maraatoonii mo'adheeti 2018 kunis Speen keessa Buntaambura bakka jedhamu alam shaampiyoonaa kiroos kaantirii gareedhaan tokkoffaa baaneeti. Chaayinaa keessa Laanzoo International Maraatoonii kan jedhamu isa mo'adheetiin. Sa'aatii yeroo baay'ee biyyoota fi keessa sa'aatii wal fakkaataa fiigee yeroo afurii sa'aatii kee wal fakkaatu yoo sanii Kanaadaa Torontoo sa'a 2 fi daqiiqaa 23 fi maakiroo seekendii 4 isa yeroo baay'ee fiigeera 23 duwwaa 10 kan biyyoota wal fakkaataa Kanaadaa Otowaa Torontoo fi Chaayinaa keessa yeroo baay'ee olompikii hirmaachuun yaada mammaatti olompikii hirmaadhaan beeku olompikii hirmaachuun biraan gahe yaada yeroo baay'ee tokko haala koronaatiin wal qabateeti odoo dorgommii qophaa'aa hin jirru koronaan dhufee lammata daa'umsaanii haaluma kanneen lamaanii wal qabatee dorgommii irraa fagaadhe amma hojjechaa jira. Baay'ee illeen turre amma dahee jedhee waggaa tokko wayii amma qophii irra jira hojjechaa hin jira. Dorgommii amma haala koondishinii kiyya ilaaleeti kan murteessu irra caalee yegguu garee kiyya waliin jalqabee jedhee haala koondishinii kiyya ilaalee haala fayyaa kiyya ilaalee irra caala manaajara kiyya murteessa kochiin kiyya jechuudha. Ammaaf huma keessatti hirmaanne garuu gara fuulduraatti hojii adda addaa jalan qabnannee yaada irra jira karaa irra jiraachuu barbaada. Tokkoffaa abbaa manaa kiyyan galateeffadha artist Adam Muhammad gorsa guddaan waan garaagaraatiin sammuu kiyya cimseetiin akka hojii garaagaraa irratti illee hirmaadhu akka wantoota garaagaraa na barsiisaa ture. Waan baay'ee irraa baradhee isa galateeffachuun barbaada. Itti aansee manaajara kiyya Haayyaa Diloo galateeffadhaan. Ijoollee atileetiksii warroonni fiigichaa amma jalqabu iddaan ijoollee isin fuuldura jirtu laalaa jabaadhaa haala atileetiksiif ta'u cimaatti fuufaa hojii keessan hojjetan irratti xiyyeeffadhaa hojii keessan sirriitti itti dhiphamaa hojjedhaa. Namni kamiyyuu itti dhiphamee wanta hojii kiyya jedhee yoo qabatee jedhe bakka guddaan gayaa. Irra caalaan kaayyoodhaa fi kaayyoo inni qabu kutannoodhaan ka'uudhaan jedhaan. Itti fufnee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sagantaan oolmaa koo keenyatti fufee jira. Akkuma amma dura isinii kaafne immoo guyyaa irraa atileet Maariyamaa wajjin jirra. Mana ishee jirra. Mana ishee gara qe'ee ishee dhufneerra. Isinitti mul'atti bareedde. Uffata aadaa faaya Oromootiin bareeddee dhufte baay'ee sirraa bareedee jira. Galatooma. Sila gaa uffata hojiitiin yeroo fiigduu yeroo maal jettu argine. Uffata aadaa keen jaalatte jechuudha. Eeyya. Yoom uffattame? Baay'ina yeroo irreechaa. Yeroo irreechaa. Yeroo irreechaa fi qophiin tokko yogguu jiru. Jireenya atileetiin alatti jireenya hawaasummaatiif yeroo hin qabaattaa? Yeroo baay'ee illee hin qabnu. Garuu yeroo arganne keessa yeroo xiqqoo keessa fudhanne jireenya hawaasummaa illee barbaachisaa waan ta'eef hin uumache. Waan hin dhagee kan biraa tokko immoo Maariyamaan gara laafettiidha nama hin gargaarti namni rakkatee arginaan garaan jabaattuu jedhu kun amma dhugaadha. Hamma ta'e dhala namaa taatee namoota harka qalleeyyii tokkos haa ta'u namoota urmiin isaanillee deemee ijoollee abbaa fi haadha hin qabnellee ta'u waan tokko rakkataa hamma danda'een biraan darbu. Hin gargaarta. Biraan darbu hamma danda'etti. Jireenya baadiyyaatti baatee gara magaalaa dhuftee hanga biyya alaatti deemtee namni mudannoo hin dhabu. Mee mudannoo ati amma irratti hin irraanfanne maaltu jira hojii kana keessa jireenya kana keessatti? Yegguu baadiyyaa irraa dhufee amma jedhee fiigichaaf dhufee baadiyyaa illee ture garuu magaalaa xiqqoodha malee magaalaa keessa ture.
achi baadiyyaa irraa gara magaalaatti barnoota kutaa torba ta'een dhufe achi boodallee magaala midhamte achi keessa ture ani erguma fiigicha fiigee dhiqoo mudannoo na mudate jalqaba eeguu biyya alaa deemu eerpoortii xaaliyaan keessatti manaa fincaanii eeguu seenu balballi na cufame. Tole. Eeguu na cufamu biyya bakka bu'ee fiigeen ture. Kootii godhadheen ture kooticha Itoophiyaa. Eeguu na cufamu eerpoortii naannoo pileenii seenee jira. Pileenii keessa bizee geenyu keessa seenutti jirra. An jidduutti gara mana fincaanii deeme. Eeguu deemu an kokka'ellee naa banamuu dide keessaa eeguu balbala qoosu naa banamuu dide. Naa banamuu dinnaanii ka qulqulleessitoon jirta achi keessa wanta godhu dhabee pileenii seenaa jiranii achi kootii Itoophiyaa kana baafadhe gabbaasee jalaanii qaawwee jirti akkanan godhe. Ishee argisiiste. Eeguu jedhu gajjettee ilaaltu warri tiimii san jaakeetta akkasii uffataniirra Itoophiyaan jiranii isaan waamtee dhuftee natti eeguu isaan waamtee dhuftu isaan naa banan. Silaa nagatanii galaaran jecha paaspoortii kiyya sarkaan qabu. Akka carraa mucayyoo wiillee ka eerpoortii ma keessa nu harkaa badde jirti. Isheenis akkuma sii badde jedhanii deemuu hedanii ture. Jaakeetta sana akkas godhe akkasin naa bananii. Mee waa'ee maatii kee immoo nutti himi. Waa'ee abbaa warraa kee, waa'ee daa'imman kee. Abbaa manaa kiyyaa akkuma beektan artistii beekamaadha. Nillee nama guddaadha. Nama guddaadha. Artistii bichaa miti hayyuudha. Nama beekaa, nama wali araarsaa. Urmiidhatu ijoollee malee nama guddaa. Abbaa gadaa jedhanii namoonni tokkoon abbaa gadoo jedhanii waamanillee maqaa isaa akka dabalataa. Kanaafuu inni nama bayeessaa waggaa 8 dura atileetiksii keessa diqoomeellee na dhibee atileetiksii kan addaan kutee ture. Hamma isaan makamee jedhee gara atileetiksiitti illee na deebise. Wantuma hundaa beeka atileetiksii illee hin beeka. Jaarsallee jaarsummaas hin beeka. Artistis hin beeka hundumaa danda'a jechuudha. Hundumaan addaa qaba. Akkamii wal barattamee isaa wali wanti nuti. Ay haaluma. Ifam kabajamtoota daawwattoota keenya isinitti agarsiifna abbaa warraa jechuun namni baay'een tarii beekuu danda'u namni baay'een immoo hin beekani. Abbaa warraa jechuun artistii weellisaa jaallatamaa Adam Mohammadi egaa goofaree isaatiin yookaan immoo wannoota mallattoowwan baay'een uffata aadaa Oromootiin babbareedee hojii inni hojjetuun beektu waa'ee isaatii ibsaa jirti. Akkamii wal barattamee nama jaallatamaa kanaan? Dursas nan beekaanis isas innis tarii na beekuu danda'a ani baruu baay'ee nan beeka waan yeroo baay'ee sirba afaan Oromoo kan dhaggeeffachuu waan jaalladhuu fi isa nan beeka. Akkuma carraa rabbuma waliin nu fide inillee akka carraa dhufee ture anillee atileetiksiin dhufee inillee 98 dhufee ture akkasuma hiriyootuma teennaa warruma garee atileetii keessa jira irraa walitti wal barre. Egaa waa'ee isaa waan baay'ee dubbattee isaa wajjin ijoollee qabdan illee jireenya qabdan illee namoota baay'ee illee gargaartu namoota baay'eetu illee sin bira jira achumaanis jaalalaaf kabaja qabduuf abbaa warraa kee. Jaalala qabuu fi abbaan manaa koo kabajaa gaarii naaf kennaa uummata fuuldurattis innis kabajaa gaarii qaba anis kabajaa gaarii qabaa fi haaluma kanaan baay'ee galatoofadha gara hojiitti illee na deebisee hojii baay'ee na barsiisee wantoota amaloota garaagaraa baambaa irraa baradhee haala hawaasummaa irraa baradhee haala jiruuf jireenya nama walii akkamitti akka dhiyaatan akkami akka nama waliin jaalala uumanii haati manaa tokko abbaa manaa akkamitti akka waliin tasgabbeessitee jiraattu wantoota baay'ee irraa baradhe jechuu haala aadaa Oromoo hundarraa baradhe jechuu irra caalee barumsa guddaa irraa argadhe jechuu barbaadeetti. Egaa baay'ee si galateeffadha. Guyyaa gaarii wajjin dabarsine. Sitti toleera oolmaan keenya har'a. Eeyyan. Dhugaa. Rabbaayee natti tole. Sagantaa kee hin jeeqne miti? Hin jeeqne. Seeyyamtee yeroo kee nu laattee nu wajjin dabarsuu keetii fi maqaa daawwattoota sagantaa kanaatiin guddaa godheen si galateeffadha.
baay'ee fayyaa ta'ee jiraadhu. Egaa rabbi si haa gargaaru yeroo dhiyootti immoo deebinee si argina jedhee tan abdadhaa tiraakii irratti yookaan immoo dirree irratti yeroo gaarii qabaadhu. Galatoomaa isinillee na kabajjitanii dhufuu keessaniif. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan oolmaa koo keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture. Atileet Mareemaa Mahammad Hassanii wajjin yeroo bareedaa qabaanne eessatti baddee jettanii namoota gaafachaa turtaniif lafa isheen jirtu maalirra akka isheen turte agartanitti jedheetan abdadhaa. Qophii keenya irraa akkasiin jaallattanis abdii guddaan qaba. Qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'e aan gammachiisu mataa boranaan ture. Torbee dhuftu keessummaa kan biraa wajjin hanga deebinee wal agarrutti nagaadhaan tura.